Darbe odu ijorra geenye jirra kam jirtan komitoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna oduu ijoo har'aa kan isinitti himu Muhammad Fantaalleeti. Magaalaa Finfinneetti manneen barnoota afaan Oromootiin barnoonni kennamutti dhalattoonni saba birooyyuu afaan Oromoon barachuuf fedhii qabaachuu biiroon barnoota magaalichaa ibseem. Hoogganaan biirichaa obbo Zalaalam Mulaatuu ibsa addatti gaazexaa bariisaaf kennaniin qaamonni ilaalcha dulloomaa qaban magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin barnoota kennuu akka yakkaatti ilaalaa jiru jedhan. Saboonni hedduun garuu deeggarurra darbe afaan Oromoon barachuuf fedhii olaanaa waan qabaniif akkaataa namoonni kunneen itti keessummeeffaman irratti malli dhahamaa jiraachuu himan. Adeemsi afaan Oromootiin barsiisuu waggoota 4 dura magaalattiitti barattoota 5,000 hin caallen eegale yeroo ammaa barattoota 100,000 horachuu beeksisanii jiru hooggantichi. Yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessa jiran loogoo isaanii afaan Oromootiin barreeffachuu eegaluun waan jajjabeeffamuu qabu jedhame. Tibbana yuunivarsiitiiwwan Haramayaa fi Wallaggaa loogoo isaanii irratti afaan Oromoof dursa kennanii jiru. Tarkaanfii yuunivarsiitiilee lamaan kun fudhatan kan jajjabeeffamuu qabu jedhan warreen miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii kennan. Yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti argaman kan biroo tarkaanfii yuunivarsiitiiwwan Wallaggaa fi Haramayaa kanarraa barachuudhaan loogoo fi barjaa isaanii irratti afaan Oromoof dursa kennuu qabus jedhameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa aanaa Heeban Arsiitti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa irratti miidhaa geessisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhetti wal waraansa humnoota mootummaa waliin tureen loltoota mootummaa 12tu ajjeefame. 23 immoo madaa'uu beeksisee jira. Humnoonni mootummaa kanaan mufatan manneen maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo akka guban jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Jiraattonni yaada kennaniin waraana bilisummaa Oromoo dadhabnaan waraanni mootummaa mana jireenya maatii qabsaa'otaa gubuutti deebi'ee jedhan. Kulatoo kanaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo loltoota haaraa leenjisee hedduminaan eebbisiisuu itti fufee akka jiru maddeen keenya waraanichaa beeksisanii jiru. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baateetti hidhaan jumlaa humnoota mootummaan raawwatamaa jira jedhame. Jiraattonni OMN yaada kennan qabata opereeshinii farra riphee lolaatiin namoonni nagaa hidhamaa jiru jedhan. Aanaa baatee gandoota garaagaraa irraa guyyoota 3 dabran kana qofa keessa waraana bilisummaa Oromoo balleessanii jechuun humnoonni mootummaa dargaggoota nagaa 45 ol qabanii jiru jedhan. Dargaggoonni qabaman kunneen eessa geeffamaa akka jiranis hin beekamus jedhanii jiru. Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti barsiisaa Dhaabaa Gammachuu Masqaloo Badhaasaa fi Asfaaw namoonni jedhaman manaa fi bakka hojii isaanii irraa torban tokko dura humnoota PP'n hidhamuu jiraattonni himan. Namoonni kunneen waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun akka hidhamanidha jiraattota irraa kan odeeffanne. Mana murtiitti geeffamanii guyyaa 11tti beellamamuu fi tibbana ammoo mana murtii magaalaa Mattuutti akka dhihaatan namoonni itti dhiheenyaan hordofaa turan himanii jiru. Dargaggoo Masqaloon fuudhee osoo torban hin caalin akka hidhameetu himame. Itoophiyaatti torban lamaan dabran keessa lakkoofsa gaazexeessaa fi ogeeyyii miidiyaa humnoota nagayaatiin to'annoo jala oolanii 18 gahuu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksise. Kanneen keessaa gaazexeessonni 3 guyyoota lamaan dabran to'annoo jala oolfaman jedhe. Hidhaan ogeeyyii miidiyaa kun akka yaaddessaa akka ta'e komishinarri komishinichaa Dr. Daani'el Baqqalaa himanii jiru. Gaazexeessonni fi ogeeyyonni miidiyaa hidhaman akka gadhiifamanis komishinichi gaafatee jira. Xumurarratti oduu ispoortii qabna. Kilabiin seena qabeessi Real Madrid waancaa Champions League Awurooppaa injifate. Waancaan guddichi ardii Awurooppaa Champions Leaguein kaleessa galgala Lankisheerotaa fi Los Blancootam haaloof miira waraana kubbaa miilaan walitti fidee ture. Taphni kunis kan gaggeeffame istaadiyeemii guddicha France Stade de France ture. Haaloo bara 2018 baafachuuf kan dhaadataa ture garee Liverpool kaleessas hin milkoofne. Madrid Parisitti Liverpoolin tokko fi duwwaan injifachuun waancicha yeroo 14ffaaf mo'achuun olaantummaa ardii Awurooppaa keessatti qabu itti fufsiisee jira. Galchii kanas kan lakkoofsee taphataa lammii Brazil Vinicius Junior'dha. Gara wantoota keenya oduu ijoon guyyaa kana qonneedhaan kana fakkaata waliin oduu keenya dilee galgalaa keessa argattu hangasitti yeroo gaarii qabadha.